Tole daawwattoota keenya maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaan dura gaaffiif deebii macaafa qulqulluu isin gaafadheen ture. Gaaffii sanaaf immoo deebii isaa har'a qabadheen jira. Gaaffichi immoo gaaffii shan gaaffii kitaaba qulqulluu keessaa akka ta'e hundumti keessan iyyuu beektu argitaniittus isin dhufeera. Namoonni baay'een ilaalaniiru. Anis argeera. Maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Warri argitan warri ilaaltanii hirmaattan Gooftaan isin haa eebbisu. Namoonni tokko tokko immoo tarii isinii dhufuu dhiisuu danda'a waanta ta'eef hin argine ta'a. Viidiyoon daddabalamee gaafa gadhiifamu subscribe, like, share, comment yoo namni isinii godhee namni isinii hiree isin bira ga'uu danda'a. Dubbiin sagalee Waaqayyoo gaaffii gabaabaadha. Gaaffii shanii har'a gaaffii isaa isinii dubbisee kallattiidhumaan hangara deebii isaatti darba. Waaqayyo isin eegee isin gargaaree bagaddana geessanii baay'een isin jaalladha. Baay'ee saba Waaqayyoo kan taatan Kiristoositti kan amantan hunduma keessan kiristaanota hundumaa laallata gaaffiin kuni. Namoonni baay'een deebii isaa ilaallattillee yoo hirmaachuu baatan ilaalaniiru. Argeeranis namoota baay'een akka ilaalanii yuutuubii koorra galanii firoomsaa yaalaahumaadhaanii gaggabaabsanii ingiliffaan barreessitanii argachuu dandeessu. Namoonni viidiyoon armaan duratti gadhiise isinii dhufne yoo jiraate inni kun isinii dhufuu akka inni danda'udha namanaa. Maaliif inni duraa dhufuu baate inni kun dhufuu danda'a waanta ta'eef gaafa isa jala galtanii ilaaltanii sarratti okeettanii isinii dhufa waanta ta'eef liisti gaafa inni gadi isinii godhu isa keessaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Har'a gaaffichi inni jalqabaa gaaffii shan isinii jedhee isinitti himeera. Gaaffiin inni tokkoffaan immoo akkasidha. Achirraas jira waanta ta'eef deebii isaa duwwaatu hin taane gaaffii isaaf deebii isaa wal duukaa kaasaa ilaalaa yoo deemne gaariidha. Abrahaamii fi Yisihaaq kan qabatanii walii wajjinidha. Deebiin isaa kun sobadha. Mucaa isaa kan biraa wajjin isa Aggaarirraa argatan sanaa wajjinidha kan isaan dhanna qabatanii malee isaa wajjin miti jechuudha. Yisihaaqii wajjin miti jechuudha. Kunis immoo seera uumamaa boqonnaa 17:24 fi 25 irra jira. Kanadha jechuudha. Kanaaf deebiin isaa sobadha. Ismaa'eel wajjinidha jechuudha. Abrahaam jechuun immoo nama yaada gurguddaa burqisiisuu danda'u jechuudha. Maqaan isaa inni dura utuu hin jijjiiramiin Abrahaam. Inni nama yaada gurguddaa burqisiisuu danda'u jechuudha. Hiikaan isaa Abrahaam inni erga jijjiirame erga Gooftaan itti dhufe isatti jijjiiree booddee immoo abbaa saba baay'ee abbaa walitti qabama saba baay'ee jechuudha. Abrahaam jechuun Abrahaam nama yaada gurguddaa burqisiisuu jechuudha. Inni gabaabbatee baramne Abrahaam inni echi qabu immoo abbaa saba baay'ee abbaa saba walitti qabama jechuudha. Gaaffiin inni lammaffaan immoo gaaddota Iyyaasuun ergee isheen keessummeessite ejjituu Rahaab jedhamti. Dhugaadha kuni gaafa Waaqayyo Gooftaan maccaa isa karaa Musee dubbataa ture Iyyaasuudhaan saba kana biyya kakuu isaaniin geessa jedhee gaafa inni itti dubbatee Iyyaasuun gaaddota ergee yookaan immoo akka afaan biyya kanaatti namoota iddoo sana ilaalan maal akka ta'e ilaalan gaafa ergu ejjituu Rahaabidha. Dhuguma ejjituu Rahaab jedhamti isheen isaanii keessummeessitee fudhattee isaan ossite jechuudha namoota Waaqayyoo kana. Kanaafiyyuu deebiin isaa dhugaadha. Iyyaasuu boqonnaa 2:1-2 jira. Gaaffiin kun arguu dandeessu jechuudha. Deebiin isaa dhugaadha. Iyyaasuu jechuun immoo hiiki maqaa nama kanaa hin oolcha jechuudha. Iyyaasuu jechuun hin oolcha jechuudha. Namoonni tokko tokko maqaa gaafa gaafataman maqaa kitaaba qulqulluutti Iyyaasuu jechuun oolcha jechuudha. Kanadha. Rahaab jechuun immoo of jajuu yookaan gammachuu ofitti gammaduu waan argatanitti gammaduu jechuudha. Pride, satisfaction jechuudha. Kan nama biraatti argannoo nama biraadhaaf ta'e hiriyaa keenyaaf ta'uu danda'a mataa keenyaaf ta'uu danda'a. Rahaab jechuun gammachuu jechuudha. Gaaffiin inni sadaffaan macaafa qulqulluu keessatti seenaa Ruut kan barreeffame abboota firdii keessattidha. Sobadha deebiin isaa macaafuma ishee keessatti macaafa Ruut keessaati. Ruut kun immoo bara amaatii ishee wajjin biyya Mo'aabitti gadi bu'anii jechuudha. Achiitii biyya sana keessatti rakkinni guddaan isaanirra ga'ee ijoolleen ishee lamaan abbaan manaa ishee gaafa du'u Ebemelek Kaayilooniin Maayiloon gaafa achitti du'an isheen garuu amaatii isheerraa addaan boottee amantiin kee amantii kootii sabni kee saba kootii jettee amantiidhaan amaatii ishee duukaadha kan isheen deebitee. Kana
Kanaafiyyuu seenaan ishee baay'een achi keessatti barreeffameera. Isheen saba ormaa keessaa dhuftee amantii warra Israa'el fudhattee amantii kiristaanummaa kana fudhattee nama cimtuu, nama obsa, nama amantii qabdurraa hubanna kitaaba macaafa Asteer kanarraa jechuudha. Macaafa Ruut kanarraa jechuudha. Ruut nama akkasii turte jechuudha. Kanaafiyyuu Ruut keessatti barreeffame malee macaafa abboota firdii keessatti hin taane macaafa Ruut keessatti barreeffame jechuudha. Hiikki maqaa Ruut immoo Ruut jechuun immoo friend yookaan immoo hiriyaa jechuudha. Namoonni tokko tokko maqaa akkasii qabdu garuu macaafa keessa waan jiruuf jettanii dhuma dhiistu. Akkasitu hin taane Ruut jechuun hiriyaa jechuudha. Gaafa gabaabsinee keenya maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Abbaan manaa ishee immoo ijoolleen Ebemeleek immoo lamadha isaanii Kaayilooniif Maayilooni. Ruut kun immoo haadha manaa Maahiloon turte jechuudha. Haadha manaa Maahiloon, haadha manaa Kaayiloon tun taane haadha manaa Maahiloon turte. Haati manaa Kaayiloon immoo Orfaa taati jechuudha. Akkas gaafa ta'u jechuudha. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Hafuura qulqulluun yeroo Filiiphiyoosiin bute Azooxoonitti argame inni jedhu dhugaadha. Kuni macaafa qulqulluu keessaa hojii ergamoota 8:39 hanga 40tti argachuu dandeessu jechuudha. Filiiphiyoos jechuun immoo nama farda jaallatu jechuudha. Tarii namni kun farda jaallata yeroo jedhamu bara sana keessa waraanni waan baay'atee fi waa'een fardaa, waa'een fardiin fari'uun, waa'ee wantoota baay'ee, waa'ee lolaa fardaa wajjin walitti qabame hin dubbatama waanta ta'eef iddoo sanatti ta'uu danda'a waanta ta'eef akka kanaatti ta'uu waan danda'uuf tarii namichi kun nama waraanaa ta'uu danda'a bara lolaati waanta ta'eef hin beekamu. Akkasitti fardi immoo cidhattiin gaggeessuudhaaf waraanaaf waan akkasiitiif waan fayyadamaniif jechuudha. Filiiphiyoos immoo nama lamatu jira jechuudha. Tokko Filiiphiyoos lamatu jira. Isa beeta zayitaa ergamoota 12 keessaa tokko turedha inni tokko jechuudha. Filiiphiyoos isa daaqonii ture waldaa Yerusaalem keessatti nama lama turan jechuudha. Filiiphiyoos jechuun immoo nama farda jaallatu jechuudha. Hiikkaansa akkuma saba keenya kanaa jechuudha. Sabni keenya waraanaaf itti fayyadamaa ture. Amma immoo bareechee bifa ammayyaatiin gaa'ela yeroo cidhi gaggeeffamu waan akkasiif itti fayyadamu jechuudha. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Inni shanaffaan immoo Nohi bishaan badisaa booddee qottuu ta'edha. Dhugaadha kunis seera uumamaa boqonnaa 9:20 irratti argachuu dandeessu dubbii dhugaati. Sirriidhuma dhaloota bara sanaa keessa namoonni hundumtuu hamminaaf jal'inaan guutamanii Nohi namni Waaqayyo immoo nama qajeelaa argate Waaqayyo gooftaan macha namoota uumama balleesse bara sana keessaa fite keessaa isaa wajjin nama 8 hambise Waaqayyo karaasaa jechuudha. Maaliif inni nama qajeelaa ture jechuudha. Qajeelaa kan nama godhu immoo akka kitaaba kakuu haaraa keessatti Iyesuus Kiristoos dhiiga isaatiin nama hundumaa qajeelota godhe malee qajeelummaa hin qabnu. Waaqayyo garuu Nohiin bara sana qajeelaa isa godhe humna isaatiin mul'achuu isaan dura Waaqayyo gooftaan macha barbaade isa argate jechuudha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Nohi jechuun immoo boqonnaa jechuudha. Namni maqaan keessan Nohi yoo taatani badaalli maqaa kanaan dhaga'u. Maqaan kun safara keenyas naannoon jiraannus iddoo nama jiraadhus hin jiru. Nohi jechuun boqonnaa jechuudha. Kanaaf namoonni maqaa keessan Nohi ta'e boqonnaa jettanii afaan Oromootiin hiikkachuu dandeessu jechuudha. Gaaffii kana waan dhaggeeffattaniif gooftaan isin haa eebbisu. YouTube irratti isinii dhufuu danda'a. Fuula Facebook irratti, fuula Twitter irratti, fuula Instagram irratti, fuula Telegram irratti isin gadhiifama. Adaraa keessan viidiyoo kana subscribe, like godhaa. Namoonni subscribe, like gootanii